موتي بدر راين سن الراسو دات دجي إرقم ربي عليه الصلاة والسلام أرمي واي موتين بدان سن إين أكسمت اللي سيقلتي wanni biyya keessa deemaa qabxiileen qabadhe hoo maal fakkaatti walillaal inshallah yoo rabbiin fedhe rakkoon sheekootii irratti dhoysaan deemu jirtu maal faa fakkaatti dhiiru akkam faa taatee deemu jirti beeyta mee gurra naa kannisiifin hima rakkoon sheekootii irratti biyya keessa deemaa jirtu guyyaa arraas khalees if durallee deemaa jirtu haalli isiin itti deemu jirtu nafxanyaan maal fayyadamu jirti haala siyaasaatiin wal qabsiisee sheekootiin gama harargee jirtu qabxiin dura sheekootiin gama harargee jirtu afaan nafxanyaa waan hin beekne jecha paarlamaa keessa majlisa keessa ammallee iddoo ittiin siigaltee namni kun taa'ee ulamaan sheekootiin tuni yaada marii dabarsitu hirmaachuu hin qabdu jechuu lafa kaayan yaanni amma deemaa jiru yaada ummanni ulamaa'ileen teenya sheekootiin teenya gurguddoon warreen afaan nafxanyaa hin beekne paarlamaa keessa yookaan hoo iddoo shari'aa ittiin siigaltee wal mari'atanii amantii islaamaatiif ummata islaamaa akka kiyyaa jaahila akka keetii akka ummata heddumminaan siigaltee wallaalaa kanatti waa himu afaan hin beekanii eenyu keessaafuu sheekootiin gama harargeetunii jechuudhaan ololli deemu jira ummata majlisaatu waan akkanaa kana irratti kaayyatee jira warreen afaan nafxanyaa beeku achi keessa taa'eetiti haasawoon inni haasawulleen haasawa siigaltee ilmi namaaf faayidaa hin qabne ta'a jechuudha akka fakkeenyatti yoo fudhanne afaan federaalaa afaan oromoo haa ta'u irratti sabni oromiyaan guutuun kaatee lolaa turte garuu majlisa keessa taa'aa ummanni kun siigaltee wanni isaan dubbachaa jiru ummanni sheekootiin afaan amaaraa hin beekne afaan nafxanyaa hin beekne hirmaachuu hin qabanii hin galuu fi waan jiru namni beekumsaa waliigala malee afaan beekuu miti yaada nama sanii barbaachisa malee afaanii miti gama dhiibbaa afaanii gama sheekootiitiin wanni akkanaa kuni akka deemaa jiru arkamu jira jechuudha akkasumatti illee namni waa beekuun namni beekumsaa wal caala beekumsi wal caalu afaanii miti ilmiidha sheekootiin teenya ulamaa'ileen teenya warreen argitanii biyya teenya keessatti darasaa 3 4 5 barsiisaa jiru ilmi isaaniitiin abbaa fedhan caalan garuu nafxanyaan siistamni akka ulamaantu waan dhageenye akka dur biyya ariyamaa turan akka dur rakkoon isaanirra gahaa ture argite kana agarsiisuuf waan kana xaxanii jechuu walitti kaayanii deemaa jiran jechuu qabxiin biraa eega sheekootiin siigaltee waan akkanaatiin ijji itti baafamaa jiraatteen booda gama biraatiin wanni jiru hidhaan ulamaa irratti heddummachuu sheekootii garagaraa yookaan ummata garagaraa kan amantii islaamaa biyya keessa gaggeessu hidhaan itti heddummachuu darasaa fi namni waa barsiisu akka sodaatu yoo waa dubbate akka siigaltee hidhaan jiru akka garafamu akka miila jala tumamu akka qaamni isaa miidhaan irra gahee naafa ta'u itti himamaa jira akkasumatti illee da'waa godhuudhaaf xalayaa si barbaachisaa jechuun akka namni naman gorsine akka namni namatti waa hin himne akka namni wal gorsee waan hamturraa wal hin qabne godhaa jiran kuni haala lafa jalaatiin waan deemaa jiru namni da'waa godhuuf sodaatee jira namni khutbaa godhuuf sodaatee jira majliisa keessa namni jiru nama dhimma islaamaa ifaa bilisaan dubbatu osoo hin tahin nama maqaa siigaltee miti islaamaa uffatee bakka san bu'u barbaachisa jechuudhaan wanni kun deemaa jira dhiiroo if duraaf ummanni majlisaa kun hidhaan ulamaa'oota irra deemu jiru kun maal nutti dhalaa
akkuma masginni gubate sanitti eega ulamaan teenya gubatte eega ulamaan teenya waa taate eega namni keenya cinqate booda boonya kuni gaafii teenya sanbira dabar ji'ootan muraasa booda wanni uumamu maali kana amma qabxiin ani dubbachuu barbaadu kanaa fi dhimma raayyaa abbaa mancaa qofa ji'ootan muraasa booda wanni uumamu deemu maali hawaasni adda cicciramu akka qabu akka lafa jalatti deemaa jira ummanni hawaasni naannawa islaamaa keessaafuu qubatu guddaan kuni akka cicciramu akkamitti ciccirama dhiiru akkamitti adda babbaa gama tokkoon shi'a gama tokkoon sunni gama tokkoon suufiyaa gama tokkoon kana jechaa akkamitti adda cirraan deemaa jira ummatuma islaamaa kana akka qoraanitti wali shinnee wal afaan kaayuu qabnaa waan ja'an haalli amma deemaa jiru ji'ootan muraasa kana keessa as bahee ummanni keenya islaamaa wajji wallole suufiitu sunnii wajji wallole kana kaanii wajji wallole akka biyya gurguddattee nu godhuuf akka deeman karoorfamaa jiraachuu isaa dubbatamaa jiraasi argamaa jira gama biraatiin nama irra jabaa nama yoo sunniin irra jabdu taate sunnii fi qaba'anii ummata suufiyaa kana garafuu yoo suufiin jabduu taate suufii fitti qabanii ummata sunnii kana hidhanii doorsisanii tumu kanarratti qabxiin guddaan deemu jira yeroo ammaan tanaa keessatti walmariin ummanni mootummaa nafxanyaa'uu fi hundi isaanii kana lafa kaayyatan jechuudha gama biraatiin gandummaadhaan adda guuru sheekootii gama harargee sheekootii gama arsii sheekootii ganda gamanaa sheekootii gama jimmaa sheekootii akkanaa ja'anii akkamitti akka jibrii arkiteemi tasbii wayitamuuran facaatutti facaasnaa ummata kana jechuun wal qixxeeffachaa jiran haalli isaan hayaa ittiin tarkaanfachaa jiran waan akkanaati amantii adda addaatiin adda babaasuu akkasumatti illee wali qabamanii salaatu akka fakkeenya ammaan tana guyyaa jimmaa haala ammaan tana keessatti jechuudha wanni isaan siistamni isaan fayyadamaa jiru haalli isaan ittiin siigaltee nutii kana waan fedhan irratti dalagaa barbaadu jiraniin haala wali qabamiinsa ummata muslimaa kana akkami diinaa ummanni islaamaa kun akkami adda faffaca'uu qabaa faffaciinsi isaanii hoo maal nu fayyadaa gammachuu isaa wali qabamanii godhatan kana akkamitti addaan diddiina waan jedhu irratti wal marii guddaan gaggeeffamaa akka jiruu fi haala kanarratti akka siistamni kun ji'ootan dhufu kana keessa deemu mul'achaa jira qabxiin guddoon ani ammaas irraa dubbachuu barbaaddu waa'ee hijaabaatii fi uffata dubartii akkamitti dhoorkinaa dubartoonni akkamitti hijaaba kana firraa darba dubartoonni akkamitti uffata babbareedaa isii sattaru uffachuu dhiisa kofoo uffatee nu waliin deema amantii islaamaa gamni itti cabsuu qabnu gama dubartiiti dubartiin waan hundaan yoo kukkullattee diddibattee babbareeddee shashaqattee bareedina isii san firratti arkite takkaa hoo akka isiin feetu san mul'iste amantii islaamaa waan isii hagoogee rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa hijaaba keessan uffadhaa jeensan firraa akkami kaayanii irratti wal mari'achuu jiran ummanni irra guddaa qabxiin isaan taphni itabachaa jiru tapha siigaltee ummanni Ispeen kun Ispeen lafti isin beektan biitii guddoon Awurooppaa keessaa kun Ispeen lafa islaamaa turte akka seenatti islaamni Ispeen kun wayita yeroo isaan siigaltee mi dubartii dargaggeessi isaanii yeroo isaanii sanitti wayita siigaltee xiyya takka darbe shimbira 3-4 dhawee buusuu ture ummata kana akkamitti moona akkamitti siigaltee ummata kana cabsina jechuun Ispeen kun dubartiidhaan moohamanii haga dubartii osoo laaluu xiyya saniin shimbira san bira dabruu ta'e jechuudha kanaaf amantii teenya keessatti dubartiin teenya wayita hijaaba darbitee, kofoo uffattee, haala gadhee, haala siigaltee irraa hin mul'anne
kanarratti xiyyeeffatanii jiran. San fakkeenya yoo fudhattan taate manni barumsaa mootummaa akkaan ani beekutti manni barumsaa high school laga harree kanneen wayita guyyaa jimmataa ijoolleen barachaa turte sa'aa booda warri baratu wayita gama mana barumsaa san deeman yoo jimmanni isaan dabre hulaan cufamuu ture. Masgiida keessatti mana barumsaa laga harree fi akkasumatti illee naannawa high school fi saaphiyaan kanneeti salaatamuun turre. Namni salaata dhoorkuu turan. Akkamitti ni yaadadhaani daaliktaroota adda addaa warreen ana soon achiin baratiin qabxii islaamummaa irratti waan isaan godhaa turan keessaa waan gurguddoon kanneeni ture jechuudha. Namni akka deemee hin baranne achi keessatti. Namni akka deemee sii galtee achi keessatti qabxii akkanaa kana hijaaba hin uffanne haala sanirratti waan hedduudha taphachaa turan. Saniif namoonni waan kana beekan salaata hijaaba dubartiirraa baasuu akkasumatti illee rakkoo waan akkanaa uumuudhaaf karoorfatanii adeemsi isaan deemaniin waan akkanaa faadhaa jechuudha. Akka dubartiin teenya sagaggaalummaa fi haala badaa keessa tarkaanfattee amma baala gaarii biyya teenyaa ni beektan. Fardi keenya akkana deema gamanaa fi gamana hin jiru. Akkana godhachuu fedhan dubartiin teenya dubartiin islaamaa ammaa jalqabdee haalli isiin itti sattarachuu qabdu, haalli isiin amantii isii itti jabeeffachuu qabdu, haalli uummanni isii sabbakanii akka huccuu ifirraa darbitee qofoon deemtu godhuu deeman karoora guddaa waan ta'e jecha if dhageewu akka qabdu. Moodeela namni godhachuu qabdu Aisha radiyallahu anhaa ummaa teenyaa fi akkasumatti illee Faaximaa intala nabiyyi alayhi salaatu wassalaam tahuu akka qabuun dhaamsa kiyya dabarsa. Dubartiin haalli kuni wanni kuni dirqama irra jiru haala kanneeniin bahuu akka qabdu. Manni barumsaa ammallee if durallee mootummaadhaan kan jiru. Achi keessatti akkan salaatamne, achi keessatti akka namni diina isaan gaggeeffanne, akka namni islaamaa sadii wal bira hin teenya dhoorkaa turan. Yoo kursii takka keessa mana barumsaa takka keessa teesseewu wal cinaa taa'uu keetiif ummanni maaliif wal bira taa'e islaamni sadeen kun? Warra ja'aa ture daalikteerri yookaan bulchaan mana barumsa saniitilleen haala san irratti mul'achaa ture. Ijoollee teenya warra ariyaa turan akkasumatti illee warreen faxinummaa barnootaa qaban akkamitti sii galtee dhiibbaa irra finnaa jechuudhaan waan deemaa ture jechuudha. Akkasumatti illee dhimmi biraa ijji mootummaa raayyaa abbaa mancarratti as garagaluudha. Dhimminiin ani irraa dubbachuu barbaadu kana ijji mootummaa raayyaa abbaa mancaa itti as garagaluudha. Haala kamiin garagalte dhiiro? Maaliif garagalte jechuun sillee dhibuu baatu arraan tana siyaachisuu qaba. Sillee rakkisuu baatu arraan tana maaltu maal tahee jettee sammuun teetuni if dhageeffachuu qabda. Warreen gandummaa oofu, warreen gosummaa oofu, warreen siigaltee akka fedhe je'ee haasa'u arraan tana abiyyi moo raayyaadhaan laala anis warra karaa jimmaatiif warra jimma abbaa jifaar je'ee jechuun maqaadhaaf islaamummaa tanarratti haqa hin qabne arra abiyyi deeggaramoo wayita abiyyiin raayyaa hidhe takka raayyaa kana haala inni ittiin laalu jiru kun hammaate dubbatu laaluu jaaladha. Mee raayyamoo abiyyi irra qabsaawees ni laalla amantii islaamaatiifis oromummaaf illee yoo ta'e. Raayyaa abbaa mancaa yaamamee qaama mootummaatiin yaamamee akka sii galtee sodaachisame akka doorsifame dhageetiin jira gurra kiyyaan. Akka inni sii galtee miti waan itti jirtu dhiisi. Adabadhu ummata kana karaa nuti barbaannutti as yaami jechuudhaan inni kuni doorsifame takka ija itti baafame argamu jira. Akkuma beekamu koreen fala barbaaddu ummata islaamaa kana dura hidhamanii turan raayyaa abbaa mancaa qabuu dadhaban yeroo sanitti. Raayyaa abbaa mancaa tooftaa adda addaa godhanii ol deemanii gad deemanii karaa adda addaatiin siistama meeqa godhanii raayyaa ifa harka galchuu fi raayyaa barbaadanii dhabuun san osoo jiraatellee qabuu dadhabuun san
dubbii ajaa'ibaati turte jechuudha. Amma isaan waan godhan dhabaniiti raayyaa abbaa mancaa yaamanii doorsisuun akkasumatti illee ummata akka kakaasu gama siigaltee miti biltsiqinnaa fi akkasumatti illee polotikaa isaan barbaadan amantiin osoo hin ta'in gama polotikaa isaan barbaadan kana akka yaamu kana raayyaa kanarraa barbaadan. San bira yoo dabarre waa'ee raayyaatti raayyaa abbaa mancaa ustaan raayyaa abbaa mancaa xalayaa ragaa kan ummata Soomaaliyaa irraa buqqee naannoo Jijjigaa naannoo Soomaaliyaati irraa buqqee biyya keessa jiru viidiyoolee inni hojjechaa ture ni beektan. Ka akkasitti dhukkeen fuula isaa qaama isaa hunda haguugdee maatii isaa dhiisee firaashaa fi boottee bishaanii akkasumatti illee rakkoo adda addaa san ummata keenya cinaa dhaabbachuu ture xalayaa ragaatiin deemaa ture. Xalayaan sanilleen akka irraa fuudhamte haala tokko tokkoon dhagahaatiin jira. Dhugaa moo kijibaan beeku. Garuu xalayaan sanilleen haala siigaltee irraa fuudhamte dhagahaatiin jira. Maaliif raayyaan abbaa mancaa nama siigaltee manzuumaadhaan dhimma amantii islaamaa dhimma oromummaa dhimma haqa walqixxummaa sabaa sablammii dubbatu. Raayyaa abbaa mancaa saba isaatiif tahi saba biraatillee osoo hin xuune osoo miine osoonii fi rakkoo irra hin finne amantii isaatiin nama ifii barsiifatu tokko. Duuba ilaalchi mootummaan raayyaa abbaa mancaa akkasumatti illee fakkeenyoota isaa kan akka Ahmadiin Jabal akka Kaamil Shamsuu akka ni jiran hedduu isaanii beeytan kanneen haala kamiin laalu jira mootummaan Abiyyiin karaa kamiin laalu jira. Daani'el Kibret maal dalagu jira beeyta waan ajaa'ibaatiin siimu jiraan waan ajaa'ibaatiin siimu jira. Lafa jalaan Daani'el Kibretis tahi siigaltee akkasumatti illee Phaaphaas yookaan maal jettaniin gaa lallabaan amantii siigaltee ortodoksiitis jee pheenxees ta'e hafedhees haa ta'u Abiyyi Ahmad raayyaa kana haala kamiin arkachaa barbaadu jiran. Akkuma Junaydii Saaddoo ni beektan itti gaafatamaa mootummaa Oromiyaa kan ture Junaydii Saaddoo wanni irra dalagame isa qabuu dadhabnaan karaa isa qaban dadhabnaan haadha mana isaa ati ummataa wajji turte jechuudhaan dhimma kana keessatti harka naqatanii turan. Ummata kana rakkoo tana irra fidanii turan Junaydii Saaddoo. Haadha mana isaa qabanii ati akkanatti masgiida jaartee ati waan akkanaa keessa turte jechuun waan hedduu irraa dubbatan. Raayyaas haadha mana isaatiinis dhufuu taatus waan inni hojjetu irratti dhufuu taatus haalli itti as deemaa jiran ummanni kun rakkoon isaan fidaa deeman if duraaf eessatti eessa dhaabsisuu deeman nama shakkisiisu jira jechuudha. Maaliif raayyaan yaamamee sodaachisama? Maaliif raayyaa yaamamee akka inni siigaltee ummata kana karaa biltsiginnaatii fi karaa siigaltee hawaasni hin feenetti akka yaamu goosisamu jira. Kunis raayyaa booda dhaabbachuun dirqama. Raayyaa dhageeffachuun dirqama. Fuula raayyaa feesbuuka isaa gubbatti yoo argitan waan hedduu barreessa raayyaan maal jaa ni rafne malee hin duune jechuudhaan barreesse. Ni rafne malee hin duune akkasumatti illee waan adda addaa barreesse yoo ni fi argitan. Raayyaa abbaa mancaa ani peejii isaa keessa yoo seenta waan hedduu arkattan narraa dhagee osoo hin taane. Saniif raayyaan tahii fakkaataan akka isaa hundi mirga biyya teenya keessa qaban ummanni kun tiifamuu qaba. Ummanni kun eega waa tahee booda nuti lallabuu cinqachuu booyuu hin qabnu. Maaliif akkana tahee maaltu isaan akkana godhee maaltu isaan mudatee eenyuuti maaliifi jechuun nurraan barbaachisu. Ulamaa'ii teenya, sheekkootii teenya kan akka raayyaa abbaa mancaa, Sheekh Jamaal Aliyyi eegamuu qaban. Eegamuu qaban jechuudha. Amantii teenya haala kanaan tiifan. Waa'ee raayyaa asitti irraa bu'eetii waa'ee masgiida Piyaassaa ijaarame. Ifi namicha Daani'el Kibret jecha isaa keessatti nama tokko ka masgiida 60 ijaare jedhee dubbate yoo yaadattan. Namni san nama wallooti ammallee hidhaa jira. Amrii ajaa'ibaatiin isin hima.
namichi masgiida jahatam jaare san akkaan qabatamaan argadhetti nama masgiida jahatamman jaare san je inni san masgiida piyaassaa namicha wallooti namichi san guyyaa adii hidhamee jira akka hidhaa jiru irra dhaqqabnee jira namichi kun akka nuu bahu akka namni kun isii galtee as bahu dubbachuu qabna innal masaajida lillaahi manni mana rabbiiti haa jaaramu maaliif kun xiqqaata kun maaliif guddata masgiida hanganaa jira masgiida 500 ijaarame madrasaa 47 ijaarame mana qur'aanaa 97 ijaarame 160 masgiidni finfinnee keessa jira dhimmi wanna akkanaa deemu jechuudha beeta kiristiyaanii 114 jira waan ja'amee haasawamu waa'ee afaan daani'el kibret gubbaa dhagayame guddaan viidiyoo gubbaan deemaa jira jechuudha akka nama takkatti dhimmi islaamummaa sitti dhagayamuu qaba dhimmi amantiidha dirqama itti bahuu qabda maal jaan akka makmaaksatti gawwaa siigalteemi gootii tumeetiti booyuu dhoorkee jaan ni dhageessanii gawwaa gootii tumeeti hin booyin jee dhoorkee jaan saniifuu nutirraa wanni eegamaa akka masgiidoowwan kanatti daani'el kibret hamzaan booranaa akka baasetti ammaan tana dhimma deemaa jiru waa'ee miliyoona 17 akka akkaawuntii daani'el kibret jalaa bahe kana hundaa argame kun hundinuu gizeenii fi nama takka hattuu qaban hattuu yoo jaaniin ani hattuu mitii jaa ni falmata xiqqoo ani hattuu mitii harka kan nuu diddaadha harka kan nuu diddaa fi ani hattuu mitii jaa kijibaa jaa tooftaa biraa yaada nuti tooftaan san islaamni amata 1440 dura ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam waajaha isinirraa sodaadhee je san keessa mootii badaa je mootii badaa sani ummanni kuni ummata rabbiin tabaaraka wa ta'ala nabi muhammad beesise jeheen inni sodaatu san keessa jiru jechuudha amantiin waan fedhallee yoo ta'e haala kanaan ture waa'ee paarlamaa keessaati paarlamaa keessa ummanni islaamaa haala kamiin paarlamaa seena ala teenyee namni akkoota siigaltee fakkeenya ahmadiin jabalaa ta'uu hundi isaanii ala ta'aniitii miti haa dubbatan haa falmatan cinaa jirra duuba jirra duutii isaanii du'a keenya jiruu isaanii jiruu teenya dhiibbatanii amantii islaamaatiif akkuma kana dura hidhaman akkuma kana dura miidhaman akkuma kana dura cafaqamanitti ammallee rabbiin isaanii wajji jira nasriin rabbii isaanii wajji jirti if dura deemuu qaban walqixxummaa ummata ulamaa'iidha beekumsaan dandeettii isaaniitiin gargaaruu qaban kuni waan siigaltee paarlamaa keessa akkaataa itti seenan amantiin teenya if dura deemtu namni nuu dubbatu paarlamaa keessa jiraachuu qaba namni nama akka daani'el kibret kanaan us ja'uun jiraachuu qaba namni akka nama gurbaa kanaa kana arkitee miti achirraa ari'u jiraachuu qaba saniifuu wanni akkana kanaa kuni nuti waan nu barbaachisu akka fakkeenya yoo fudhatan manni murtii islaamaa yookaan maal jettaniin gaa akka afaanitti shari'aa firdibeet jaan akka afaan ambaatti if duraaf bikki namni ni itti godhatu dhabamuu deema akka namni zinaa dalagu if duraaf akka namni siigaltee miti manguddummaan takka shari'aadhaanii waan kana fixanna yoo jee haa firdibeetiin fixattaa akka mootummaa fixattaa jechuun as deemaa jirti wanni kun hundinuu haala siigaltee ammaan tana itti nutti as deemaa jiru keessaa waan muslimaaf hin taane raggaasisu jiran waan muslimaaf hin taane as baasu jiran waan muslimaaf hin taane dirqama fudhadhu siin jedhu jiran saniifuu wanni kuni wanni haala akkanaa deemu yeroo fi yeroo isatti yoo halaaltan taate waan dirqamaa irraa godhuu qabnu eeguu qabnu jechuudha kanatti aansee wanni ani dubbachuu barbaadu irra deddeebi'ee biyya teenya keessa ulamaa'iin teenya sheekkootiin teenya nama lafa jalaatiin fakkeenya yoo fudhattan nama kiristiyaanaa dhufee islaamaawuun fedhaa siin jaa nama kiristiyaanaa dhufee islaamaawuun fedhaa atiin gaa islaamummaan amantii balloo amantii nama jaalattu amantii rasuulli alayhi salaatu wassalaam qoma banee hawaasa ummata hammachaa ture hayaa jettee neet namni san garuu maqaa keetii waa dalaga
deebi'ee eessa si buusa beektaa? Afaan waraabeessaa sheekkootii naquu deemaa jechuudha. Kun hundinuu waan isaan deemaniini, siistama isaan godhaa jiran, wanni isaan sii galtee if durallee kaayyeeffatanii deemaniin waan kanaa jechuudha. Saniifuu hundi keessanuu bakka jirtanitti namni hin beekne hin jiru, namni hin dhageenye hin jiru, namni waan godhu wallaale hin jiru. Wanni godhuu beeknu, wanni godhuu ta'uu dirqamni nurra jiru ati gama keetiin yaa nama islaamaa. Dubartiin teenya hijaaba sii jabeeffachuu qabdi. Kaayyoon uummanni kun deemaniif dubartiirraa hijaaba faashina adda addaa itti ganneene hijaabaas darbisiisnee amantii islaamaa biyya Itoophiyaa keessaa dhabamsiisuu qabna. Dubartiin hundi filima dalaguu qabdi, diraamaa dalaguu qabdi, akka feete ta'uu qabdi, waan feete haasa'uu qabdi, akka feetetti bahuu qabdi hararraahi. Daangaa islaamaa tarkaanfachiisuu qabna jedhanii karoorfatanii kaayanii jiran. Dubartiin islaamaa akka mana shari'aa firdi beetiin amantiin islaamaa murtii isii kannitu jibbitee akkasii galtee miti gad deebitee amantii kiristiyaanaatiin takkaahoo dhimma mootummaatiin mootummaa adda nu baasa. Gurbaa kana tanarraa hiitu mootummaa shari'aa miti jettuu as godhaa jirti. Yaa nama ija keessaatiin dhageewu, ija keessaatiin argu qalbii tanarratti beekaa wanni kun amantii teenya gufuu itti tahaa jira. Amantii teenya miidhaa jira. Amantii teenya caccabsaa jira. Saniifuu ummanni islaamaa bakka jirtanitti wanni isin godhuu qabdan amantii teessaniif dirqama isinirra jiru bahuu qabdan waan rabbii fi rasuulli alayhi salaatu wassalaam je'e qofa hojjechuudha. Hanga feete na jibbi, hanga feete na jaaladhu, hanga feete waan feete godhe, hanga feete waan feete dubbadhu, hanga feete tahi anaan wumaan jenne jecha rabbii kaniin sitti himu karaa rabbii kaniin si qaceelchu jiru yoo diddee deemte ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa san gama dhumatti maal jaa namni karaa kiyya deemne anarraa himiti anis nama sanirraa himiti jaa. Waajahaan isinirraa sodaadha jeessan keessaa takkaffaan mootummaa siigaltee gabbaramaa kana kan siigaltee badarraa hin isinirraa sodaadha jee zamana akhiraa amata 1440 takka dura. Amantiin teenya amantii kabajamtu, amantiin teenya amantii sheekootii eeggadhaa jettu, amantiin teenya laal akka kiyyaa dhibbi takka du'u irra wayyaa aalimni tokko gufachuurra du'u miti. Aalimni tokko gufachuurra akka kiyyaa miliyoonni tokko du'u irra wayyaa aalimni tokko gufachuurra. Saniifuu rabbii keessan sodaadha. As deebi'aatii amantii teessan tiifadha. Gama biraatii waa'ee raayyaa wanniin jee laaftutti hin laalina. Waa'ee Ahmadiin Jabal, waa'ee Kaamil Shamsuu, waa'ee raayyaa abbaa mancaa caalchisee laaftutti hin laalina. Yaamamee doorsifamuun san, ummata kakaasii gama keenya isaan jechuun san, wanni isarratti deemaa deemulleen waan hamaa ta'uu danda'a akka nama tokkotti yaada mataa kiyyatti. Saniifuu hundi keenya dammaquu, hundi keenya dhagehuu, hundi keenya afaan tokko tahuu raayyaa duuba dhaabbachuun dirqama nurra jira. Namoonni isatti dhihaatan, namoonni isa beeytan, namoonni isatti achitti isa kanatti irkattanii jechuun dhageetiidhaan walillee beeytan haala kanaas gaafadhaa, qoradhaa, si duuba jirre jechuun abshir jechuun isa jajjabeessuun dirqama jechuudha. Saniifuu rabbiin ulamaa teenyaa fi sheekootii teenyaa bakka jiranitti umrii barakaa, umrii dheertuu haa kennuufi ummanni hiriira bee hiriira nagiyaasaa warri bahee galee rabbiin hiriira keessan hiriira jannata keessatti baatanii ragaan itti isinii ba'u rabbii isinii haa godhu. Akkasumatti illee magaalaa Dirree Dhawaa guyyaa salaasaati bahuu deemti. Guyyaa salaasaa wanni gufuu itti ta'u hedduun jiraachuu mala. Abdii hin murattu. Dirree Dhawaadhaa abdii hin murattu. Waan hunda if duratti malee if duuban jettu. Inshaa Allah. Hanga jirru isin duuba jirra sagalees isinii taana waan dandeenyuun isin gargaarra rabbi isinii wajji haa jiraatu if duuban je'ina sagalee teessan haala gaariin
haala nama gammachiisuun dirree jaalalaa tan sabaa sablammiin islaamummaa gahaan guutuun keessa jiru san dubbattanii akka galtan abdiin qaba. Akkasumatti illee naannoo garagaraatti dubbatamee ture bahee ture namni garaa nama nyaatu namaan harkeerraa obboleettii teenya takka tan ilmoo qabattee feesbuuka gubbattee hedduun keessan argitan ilmoo qabattee hiriira baate galanni isii jannata rabbi haa kennuu fi nama akkasiiti dubartiin teenya hijaaba uffattee suturii wajjin ilmoo isii haleerratti qabattee cinaacharra qabattee haqa ilmootii fi haqa isiitillee dirqama baate ilmoo sanillee ilmoo diin beeytu ilmoo diinaa tan dhugaasan rabbi haa godhuuf jeetiin du'aa godhaa fi hedduun gammade hedduun ittiin boona hedduu waan na gammachiisaatiin arke magaalaa Adaamattis wanni tahee hedduu nama gaddisiisaa humaa hin qabu. Aangoon takka takkaas ni jirti uleenis nama ariyoon ni jirti islaamummaa irratti rasuula ilkeensaa cabxe rasuula wanni hedduun irratti gaggeeffamte alayhi salaatu wassalaam humaa hin qabu. Ati maali ati nama tokko anaa fi ati nama tokko nama nyaatee dhugee du'uu deemu garuu ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam afdalul khalq irra caalaa uumaan rabbiin uume ergamaa isaati kan karaa kana hunda nu garsiise kan sunnaa bareedduu tana keessa nu dhiise kan jireenya gaarii tana nu mul'isee deeme jechuudha. Saniifuu insha Allah hundi keessanuu sabrii fi imaana gammachuu rabbiin quwwaa isinii haa kennu. If duuba hin deebi'inaa dhimma amantii teessanitti. Amantiin teessan jireenya keessan, amantiin teessan hafuura keessan, amantiin teessan isin lubbuu teessanii jechuudha. Saniifuu hundinuu yoo rabbiin je'e wanni deemaa jiruu fi wanni tahaa jiru haala waan qabatamaa harkadheen isiniif nin hima. Isinillee sheer godha nama hunda bira geessa. Gaafuma wanni takka ta'e namu quba gurra kaa'ee jechuu miti. Gaafuma wanni tokko uumame maali wanni akkanaa jechuu miti. Osoo wanni san hin taane if dura nuus ni barbaachisa. Dhimma amantiitti masgiida keenya, mana barumsaa keenya, iddoo majlisa sheekootiin teenya itti barsiisan tiifachuu fi guddisuu fi gabbisuu fi eeggachuun amantii teenya irratti dirqama nurra jiru bahuu qabna. Masgiidni bakka deemanii maayila takka fakkeenya akkaan biyya jiru kanatti kiiloomeetira 5 hanga 10tti karaa asii galtee Hawaasaa fi Finfinnee jidduu jira jedhee dubbate Daani'el Kibret. Gana mana namoota hundaa masgiida godhanna insha Allah. Mana abbaa fedhee ol seennee salaanna. Jaarrannee gibbii nama hundaa dachii nama hunda irratti masgiida gurguddaa goone mee arraan tana hawaasni islaamaa masgiida abalurti haa salaannu jennee wajji deemu. Irra caalaan masgiida Makkaati. Itti aanee hoo ajrii kan qabu masgiida Madiinaati. Masgiida Rasuula alayhi salaatu wassalaam. Itti aanee masgiidni hundi wal qixa jee. Saniifuu masgiida guddaa namuutu akka naannawa jimmatti masgiida ija tahee kan hawaasni addunyaa ajaa'ibu muuziyamii godhannee ummanni islaamaa addunyaa akka dhufee akka makkaa namni dhaqee ziyaaru jaarran. Akkasumatti Harargeetti, Arsirtti, Wallaggatti, Shawatti iddoo Oromiyaa guutuu keessatti jaarranna jee abdiin qaba. Saniifuu rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa fayyaa gaarii umrii barakaa isinii haa kennu. Jaalala ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam qoma keessa isinii haa kaayu. Nama rabbitti amanee rabbi beekee rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa isiniif araaramee isiniin jiru warreen ulamaa ilee tiisu warreen ulamaa ilee deeggaru warreen ulamaa ilee jala deemu hunda keessanuu rabbiin ni dandahaa dandeetii isaatiin isin cinaa haa jiraatu. Raayyaa cinaa dhaabbachuun dirqama, raayyaa eeguun dirqama, ulamaa ilee teenya cinaa dhaabbachuun dirqama. Saniifuu Nashida raayyaa kanaa walitti dhaammanna gama kiyyaan hanga sagantaa biraa bareedduu yookaan waan hin arkeettan dhugaa taate dhaabbachuun isinitti dhufu gama kiyyaan qalbirraa gama qalbitti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanneen buqqifaman hundi saba keenya akkamiin kan argamu jallisuu dandeenya. Mee hobbira qabne bultii filmaan keenya dubbaa gaa sulfaatu akkamiin dandeenya. Mana ofirraa ba'uun waan taate ammeenya xiqqaatus guddatus namoonuma beeyna. Dulluma daddarbaa mangutoota keenya dirreetti darbaman waa safina keenya yaa gochaa dhalaa ammeenya.
Argadaga jirtalee atirgoonu ta'ee gargaarsa keetinii unkoottu tubaayyataa muka jirgerratti jedhanii abbootii mammaa kan duratti duula keessaa duubaan saba tokkorratti uummata rakkoo saabsee ta'urratti gidiraa